Jarhan babaara tole ansora alakeeti. Daa'imtuu biyya sanitti. Mana murtii olaanaa federaalaa warra ganna lamaan duratti gaafa muummee ministeera Abiy Ahmed Finfinnee dirree masqalaatti uummata deeggarsaaf baay'eetti dubbachuuf gad baay'ee boombii darbachuuf jeequmsuumuun jedhan shakke yaayyuu hidhatti mure. Hidhaan itti muran aga ganni shaniiti haga umrii guutuufa maliskaachoo ammaatti erge tujubeen nutti. Waggaa lama dura waltajjii masqalaatti muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif deeggarsa qabu mul'isuuf Finfinneef naannoo isheetii uummata baay'ee irratti haleellaa geessisuu akkasumas walgahii sana bittimsuu karoorsanii boombii darbatan kanneen jedhaman namoota 5 irratti manni murtii federaalaa dhaddachi tokkoffaan heeraaf yakka farra shororkeessummaa kanaan dura namoota balleessaatti mure irratti har'a murtii adabaa dabarseera. Manni murtichaa har'a waaree irratti adaba mureen yakka himatamaa tokko tokkoon isaaniif adaba seerri murteessuuf sirrii ta'e tarreessee jira. Akkuma kanaan himatamaa tokkoffaa Geetuu Girmaa irratti hidhaa waggoota 23, himatamaa lammaffaa Biraanuu Jaafaar irratti hidhaa waggoota 22, himatamaa sadaffaa Xilaawun Geetaachoo boombii inni darbeen lubbuun namaa 2 waan badeef namoota hedduurra immoo miidhaan qaamaa cimaaf salphaa ta'e waan ga'eef hidhaa umrii guutuu, himatamaa arfaffaa Birhaanuu Tolaa irratti immoo hidhaa waggaa 17 fi Dassaaleny Tasfaayee irratti immoo hidhaan waggaa 5 murtaa'eera. Manni murtichaa dursee himatamtoota irratti kan murteesse himannaa abbaan alangaa dhiyeesseen ragaa namaaf galmee dhiyeessee himatamtoonnis ragaa abbaan alangaa isaan irratti lakkaa'e ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef akka ta'e ibsameera. Murtiin adabaatuu muramin dura himatamtoonni martinuu yaada adaba isaanii salphisu dhiyeessaniiru. Manni murtichaas yaada dhiyaatan keessaa sababaa simatu fudhatee murtii isa dhumaa murteessuunsaa ibsameera jechuudhaan Mallaskaachoo ammahaan Finfinneerraa gabaaseera. Itti gaafatamaan guddaa waldaa Afrikaa Sirleef Ramaphosa Itoophiyaa Masriif Suudaan hojii dhaabbaayatan irratti akka isaan walii galan falitti barbaaduu jira. Akka dhuunfaan irraa argannetti tokkummaan mootummoota pirezidaantii Afrikaa Kibbaatii fi waldaan Afrikaa hojii tana hin deeggaran. Marii tanatti itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guteres illeen deeggarsi guutuu kenninaa'edha. Mariin tunin marii qalbii tokkummaatiin mari'atan tafaayidaa keessa qabaachuuf wal mari'atan marii biyyooti lagi kun keessi ba'u hojii jabduu hojjechuuf waliin mari'atanii irratti hojjetanii jedha. Hojiin tunin ta'a Itoophiyaa Masrii fi Suudaan itti wal qarqaaran ta'uu maltellee jedha. Poolisiin mootummaa naannoo kibbaa waldhaba naannoo gurra fardaa keessa dhalatee namni 31 irratti lubbuu dhabe namni 54 jeequmsa kanaan shakkan yaayyuu qaban. Jeequmsoon kololees 18 haga 21 jidduutti naannoo gurra fardaa zoonii Beenchi Shakkoo keessa dhalateen warri shakkam kunin akka ittaanaan itti gaafatamaa damee nagaa bulchiinsa naannoo kibbaa. Boondinne tashannaa fi VOA'tti himetti bulchoota naannoo abbootii qabeenyaatii fi warra TPLF'n harka wal keessa qabu akka Yoonataan Zebdiyoos gabaasetti. Paartii warraaqsi biyyoolessa Amaaraa Abin hiriir nagaan kololees 18 naannoo Amaaraatti magaalaa akka keessatti onkololees 22 ammoo magaalaa Finfinneetti tolchuuf yaamanii yaayyuu hambifneedhan. Wanni hiriir kan yaamanii fi miidhaa saba Amaaraa irratti kutaa gargaraa keessatti ga'uu jiru jedhan irratti ture jedha. Dubbii himaan paartii tanaa obbo Xaahir Mohammed yoo VOA'tti bulchooti paartii tanaa waan hiriirii kun hafee fi aduu har'a Finfinneetti gaazexeessotatti muu jiranu poolisiin Finfinnee waajjirri isaanii marseetiin akka namilleen achi hin seenne dhowwee jedhu. Waan bulchooti paartii tanaa himatan irratti koomishineer poolisii Finfinnee irraa qulqulleeffachuu fi itti yaalleetiin hin dandeenye jette. Oduu tantanuu ergite Tsahaay Daamxa'u. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Seashels iddoolaan diqqayyoon Afrikaa gambahaatiin garba Indii keessi qubattu pirezidaantii haaraa qabdamma. Nama kana paartii mormituu keessaa filanii maqaan isaa Waave Ramkalaawan. Paartiin mormituu ganna 43 keessatti akkuma nam biyyi bulchin argan. Akka biyyitii tokko taatu waliin hojjannaa jedheetiin dhaamate namni kunin yooyyuu kakateetiin hojii jalqabuuf uummata gad ba'e. Pirezidaantii durii Daanii Faawuree Mo'atetti hojii irraa fuudhe. Seashels iddoolaa 115 garba Indii keessi qubatan keessa tokko. Akka hinna bara 2018tti namni biyyi sun keessa qubatu 96 ol. Dameen mirga nama tokkummaa mootummoota akka mootummaan Ivory Coast waraan isaa uummata irra dhoowwateetiin lol gosaallee qabbanees gaafachuu jirti. Waldhaba deeggartoota paartii mormituutii fi waraana mootummaa jidduutti uumameeni guyyaa 4 keessatti nam 20 lubbuu dhabe. Waldhabi kun akka qorattooti damee mirga nama tokkummaa mootummoota jedhanitti onkololees 17 fi 21 jidduu magaalaa Bongaawusiirii fi teessoo mootummaa suni Abijaan keessa dhalate. Zanzibaaritti dabarre. Akka Associated Press paartii mormituu Tanzaaniyaa Wazelendoo maqeeffatee gabaasetti poolisiin biyyi suni eegii filannoo pirezidaantummaa dhiyoo tana irratti waldhabii dhufee asitti nama 7 fixe. Sunumallee Zanzibaar lafaaq tokkoon of bulchitu keessatti poolisiin nama pirezidaantummaa dorgome Mallim Seif Shariif Hamda yaayyuu qabdi. Walumattuyyuu nam 100 ta'utti akka kanaan qabameedha. Jecha jedhan irratti ammoo poolisiin homa hin jenne biyyiti sun filannoo jirti. Kalee galgala adoo poolisiin saaxinii kaardii keessa buufata filannoo buusuu jirtu ummati marse warra marse kana qaragaazii itti afuufanii eegee qawwee nadhaneedhan.
Jarii marsan kunin saaxinii sun durumaayyuu kaardii dharaa keessa naqatanii namni nu filatee jechuuf achittiin dhufuu jiranii jedhanii dubbatan. Sun irratti waldhabii dhufe. Senetiin Ameerikaa Halee Amy Barrett hojii mana murtii waliigala Ameerikaatiif mirkanse. Akka kanaan nama 52 deeggaree 48tti falme. Amy'n seeraan hojjechuuf yoosum kakatte. Paartiin Demokiraat ammoo Amy Barrett abbootii mana murtii waliigala Ameerikaatti dabalamuusii jabeessanii falman. Paartii Rippaabilikaan keessa Seneetari Susan Collinsitti paartii Demokiraatota dabalameetiin akkasiin mana murtii kanatti hin filatamne mormu. Seneetar Collinsii fi paartiin Demokiraat saatii filannoo dhiyaachuu jiran tanatti abbaa seeraa mana murtii Ameerikaa filuun seeraa mitii jedhanii didan. Ganni 150 keessatti akka Associated Press gabaasetti deeggarsi paartii lammeessoo malee takkumaayyuu paartiin tokko hophumisii itti gaafatama akkana kanaaf nam filteen beektu. Pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp bara hojii isaa keessatti mana murtii waliigalaatti Amy waliin abbootii seeraa 3 filate. Mana murtii waliigalaa Ameerikaa abbootii seeraa 9 qaba. Raashaan guyyaa tokkotti nama biyyisii keessa hedduu irratti koronaa argitee jennaani akka nami cufti maaskii naqattu labsatti. Akka bulchootii fayyaa biyyisunii jedhanitti har'aqoof Raashaa keessatti nam 16,590 irratti vaayirasii koronaa kan argan. Nam 320 guyyaa tokkotti lubbuu dhabe. Eegee dhibu kun dhufe asitti Raashaan takkumaayyuu akka namni irra dhibameetiin yookaan ammoo nami guyyaa tokkotti irra lubbuu dhabeen beektu. Ajajii caasaa Raashiyaa akka nami cuftiyyuu fulaa nami itti gobbatutti geejjiba keessatti taaksii keessatti paarkii yookaan ammoo laf diidaa tanami keessa ooluu fi eleveetarii keessatti borii jalqabeetiin maaskii afaanitti gonofatu ajaji. Malallee manneen waarii manneen nyaataa dhugaatii illeen halkan akka sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii 5 haga sa'aatii 12tti cufa turan. Raashaan addunyaa keessaa dhib kan qabaachuun abreessoo jirti. Namni isii miliyoona 1 fi 500,000tti dhib kan qaba. Akka Yuunivarsiitiin Ameerikaa Johns Hopkins gabaastetti. Biyyi sunitti dhiyoo tanaayyuu guyyaatti nama 15,000 caalaa irratti dhib kan arguutti jiran. Dhib kanaan Ameerikaan addunyaa keessa tokkeessoo jirti. Namni Ameerikaa kanarratti argan miliyoon 8 fi 700,000 yaayyuu caale. Dhibi kunin nam 200,000 fi 25,000 caala galaafate. Dhibi kana guyyaatti nam 10,000 hedduu irratti arguutti jiran. Oduu namaaf qabtanum Ansoraa Lakeeti. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tarkaanfileen hamaa poolisiin raawwate jedhan balaaleffachuudhaan hiriira mormii guddaa Naayijeeriyaa keessatti geggeessamaa jiruun wal qabate uummanni girrisee yaa'e hedduun mankuusaalee mootummaa hedduu cabsee seenuudhaan midhaan nyaataa yeroo vaayirasii koronaa kana raabsamuuf kaa'ame saamee guurrate. Haala uumame kanaanis uummanni girrisee yaa'e kun tuullaa ruuzaa, sukkaara, ashaboof nyaataawwan kan akka paastaa magaalaa galma mootummaatti kan argamu keellaa tokko keessaa saaman. Haalli wal fakkaatu sanbata darbe uumamullee Timootii Obeezuu Abujaarraa gabaaseera jaallannee dhiyeessa. Sanbata darbe hiriirtonni dhaadannoo dhageessisaa galma waan adda addaa keessa kaa'an duratti kan hiriiran yoo ta'u waraanniif poolisiin biyyattii konkolaataa isaanii balbala gara galma sanaa seensisuurra dhaabanii turan. Gaafuma sana ganamasa namoonni galma sana haleeluun ruuza, baaqelaa fi nyaata kanneen biroo fudhachuuf yaalanii turan. Yeroo aangawoonni nageenyaa samiitti ol qabanii dhukaasan addaan faca'an malee. Garuu namoonni hedduun kan akka Deevid Oojoo akka jedhanitti nyaata hanga tokko hamma argatanitti dhiifneen deemnuu jedhu. We need our palliative. It's our rights. My neighbor, he won't die for hunger for COVID-19. Baba Ona they work as security guard for one government place. Waan lubbuun jiraachuuf nu barbaachisu feena. Kun immoo mirga keenya. Sababa beelaa fi dhukkuba COVID-19 ollaan koo du'ee oole. Dhaabbata mootummaa keessa waardiyyaa ta'uun hojjeta ture. Garuu hojiirraa kaafame. Egaa inni akkasii kun maal akka godhu barbaadu? Angama koon ruuzaaf baaqelaan kenneef silaa yoona du'ee ture jedheera. Dhukkuba vaayirasiin koronaa fideetti quba qabuusaati Deevid. Mankuusaa gargaarsi adda addaa keessa kaa'ame kan manca'aniif kan saamaman jiru. Gochi kunis guyyootii darban muraasa keessatti kutaalee Naayijeeriyaa 9 keessatti gaggeeffameera. Vaayirasii koronaa ittisuuf dhaabbatoonni dhuunfaa gamtaa uuman kan COVID jedhamu gargaarsa adda addaa kan doolaara miliyoona hedduutti shalagamu walitti qabee namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif akka kennamuuf mootummaatti kennanii jiru. Garuu ega uggurri sochii kan duraan kaa'amee ture laaffatee booda kutaalee biyyattii hedduu keessatti gargaarsa kana raabsuu dhaaban. Lammiiwwan Naayijeeriyaa hangi tokko akka jedhanitti uummanni beela'aa yeroo jiru kanatti aangawoonni gargaarsa walitti qabanii kaa'uu jechuun himatu.
Jiraattonni magaalaa Abuujaa kan akka Chukuwu akka jedhanitti yeroo waan hundumtuu faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha cufame mootummaa biraa gargaarsa tokkoyyuu hin arganne. They didn't share anything here. Maybe they share by themselves. They share by themselves, but they didn't share for everybody. Asitti waan nu godhan tokkoyyuu hin qaban. Ofii isaanii walii qooduu malu. Garuu hundumaaf hin laanne. Isaan akkasiitu gargaarsa dhoksee akka namni tuu hin argatiin deemu gochaa jira. Amma walitti qabanii booda uummatatti gurguratu jedheera. Uummata Naayijeeriyaa hiyyuma jabaa keessa jiru kanneen miliyoona 83 ta'an yookaan heddumina uummata biyyattii kan waliigalaa keessa harka 40 kan ta'antu weerarri vaayirasii koronaa beelatti hammeessee jedha waajirri istaatistiksii biyyattii. Viiviyaan Beelonwu hooggantuu dhaabbata Sooshaal Akshin Naayijeeriyaa jedhamuuti. Nyaati kuufamee kaa'amuun kun kufaatiin caasaa jiraachuu agarsiisaa jedhan. To think that certain persons, could lock down this volume, this quantum of food and materials as we are seeing them. Namoonni hangi tokko nyaataaf gargaarsa argamee cufanii kaa'uu arguun gama kaaniin immoo uummata hiyyummaaf rakkoon mudate ilaaluun dhugumatti waan yaadamu miti. Warri kana godhan rakkoon namaa kan ittiin dhageessifneef amantaa uummanni qabu kanneen gananidha jedhaniiru. Fooramiin bulchitoota Naayijeeriyaa kibxata kaleessaa akka ibsetti gargaarsi akka hin saamamnee fi mankuusaa keessa jiru warra caalaatti rakkoof saaxilamaniif kan kaa'amedha malee ofii keenyaaf mitii jedhe. Aangawoonni kutaalee Naayijeeriyaa gargaarsa kana kennuuf karoora qabaachuu isaanii immoo aangawoonni nageenyaa kanneen haala deemaa jiru hordofan beeksisaniiru. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Dooktarri kabajaa Aartist Lammaa Guyyaa nama aartii qofaa osoo hin taane qabsaa'aadhas jedhan hoogganaa Biiroo Aadaaf Tuurizimii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deeksisaa. Sirni geggeessaa isaaniis sadarkaa kabajaa gootaa tokko eegeen kan raawwatamu ta'uusaaf onkoloolessa 19 bara 2013 mana sagadaa Ortodoksii Daaloo Qiddus Gabreelitti sirni awwaalcha isaanii akka raawwatamu himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Dooktara kabajaa Aartist Lammaa Guyyaa hojii aartii fakkii kaasuu ittiin beekaman daa'imummaa isaaniirraa maatiirraa kan dhaalan akka ta'elleetu dubbatama. Umrii waggaa 92 isaaniititti addunyaa kanarraa du'aan kan boqatan Dooktarri kabajaa Aartist Lammaa Guyyaa bara 1921 godina Shawaa Bahaa Aanaa Ada'aa Liiban ganda Daloo jedhamteetiniin beekamtutti dhalachuu isaaniitu dubbatama. Hojii aartii keessatti nama michuuwwan isaaniitiin walitti dhiheenya qabanii fi jiruu hawaasummaa gaariillee ijaarratan ta'uu dubbatu. Hundeessituun waldaa ogeessota fakkii yookaan ammoo faayin aartist Burtukaan Jimaa. Fakkiiwwan namoota illee akka Afrikaattis haa ta'u akka biyya keenyattis haa ta'u fakkii bal'aa hojjetan. Fakkii isaanii keessatti sirriitti bareedee muuriyaalistiidhaan hojjetanii fi immoo abistiraaktii illee hojjetanillee ergaa inni achi keessatti qabu karaa baay'eedhaan akkaataa ibsuu danda'u. Dhimma hundumaa tuttuqanii fi fakkii isaaniitiin ibsaatii kan turan jechuudha. Nama muuxannoo guddaa nu dabarsaa turan ta'uu isaati kanan ibsuu. Walitti dhufeenyi hawaasummaa akkasumatti ammoo gaafa waliin hojjetan maal fakkaata jiruun isaanii hawaasa wajjin hiriyoota isaanii wajjin? Egaa lammaa bal'inaan akkaataa lamii hubadhuun hojii isaanii irratti xiyyeeffatanii adda bahuun barbaadan fakkii isaanii irra yeroo hunda akka hojjetanitti haga har'aa kan isaan jechuudha. Burshii isaanii irra adda osoo hin bahin. Hojii isaanii sittinni osoo hojjetanuu otoo hin quufin isaan marraatti ta'anii. Kanaaf hojii isaanii baay'ee jaalatu hawaasummaan uummata wajjin qaban illee baay'ee cimaadha. Gama hundaanuu ijoolleen waliin hojjetan waliin illee immoo asitti qabamee mari'annoo gosa adda addaa nu dabarsaa turuu isaanii. Kanaaf gama hawaasummaatiinis walitti dhufeenyi isaan namoota wajjin qaban gama ogummaatiinis walitti dhufeenyi inni cimseetu ogummaa isaa waliin qabu baay'ee gaariidha baay'ee cimaadha yaada jedhu kanan qabu. Hojiileen aartii Aartist Lammaa Guyyaa kan jiruuf jireenya hawaasummaa, diinagdee, siyaasaa fi waan hedduu walitti qabatee ibsu ta'uutu dubbatame. Seenaa Dooktara kabajaa Aartist Lammaa Guyyaa irra deddeebiidhaan kan hordofe
Gaazexeessaa Isaayyaas Ahmed shoorri isaanii qabsoo Afrikaa keessatti illee ol aanaa ta'uu dubbata. Dooktarri kabajaa artiist Lammaa Guyyaa waggaa 65 oliif ogummaa aartii irratti keessattuu ogummaa fakkii irratti bobba'anii kan isaan turani. Fakkiiwwan gara 10 olii akka isaan kaasan egaa seenaalee garaagaraa kan mul'isu keessattuu amma Meetiraa Foorq Taakillee akkasumas Gabra Kiristoos Dastaa Naga'oo baay'ee akka isaan walitti siqeenya akka isaan qaban ogummaa fakkii waliin wal qabatees yeroo baay'ee waltajjiiwwan garaagaraa irratti akka isaan waliin waa faana hojjetanii fi dabalataan immoo isaan umriin haa dursan yookaan ogummaan isaan haa dursan malee akka hiriyaatti walii wajjin akka hojjechaa turan kan dubbachaa turani bara mootii Haile Sillaasee irraa kaasanii egaan ogummaa fakkii kana keessa kan isaan seenanii ogummaa fakkii kana keessa akka isaan seenaniif ka'umsi haadha kiyya jedhanii kan isaan dubbatanii haati isaanii ogummaa fakkii kun akka isaan keessatti uumamu yookaan immoo akka fedhiin ogummaa aartii isaan keessatti bocamu yookaan uumamu taasisanii kan isaan jiranii Addamaaree Goobanaadha kan isaan jedhaman haati isaanii eelee jabanaa fakkii akkasumas wantoota garaagaraa kana deeggaraa yookaan keenyaa mana irratti yeroo isaan kasalaan yookaan wantoota garaagaraatti yoo isaan kakaasan yookaan biyyoo biyyeessanii calisanii keenyaa yookaan deeggaraa mana irratti babarreessaatti kan isaan turani. Kanaaf isaan haadha isaaniirraa ogummaa fakkii kana akka fudhatan dubbatu. Haleellaa tamaarii kan jedhullee barsiisaa akka isaan turan ijoollummaa isaaniitti naannoo waggaa 17 keessa ta'anii kan isaan ogummaa fakkii kana haadha isaanii jalatti kan isaan baranii. Kanaaf haleellaa tamaarii mata duree jedhu bara mootii Haile Sillaasee sana ofuma isaanii barattoota fedhii ogummaa aartii qaban bakka tokkotti akka isaan barsiisaa turan seenaa isaanii dubbata. Kanarra lagaa badhaasota adda addaa argataniiru isaanii. Keessattuu bara mootii Haile Sillaasee badhaasa guddaa jedhamuudhaan badhaasa isaan badhaafaman akka jiru seenaan ogummaa fakkii isaanii dubbata. Barataanis bara dargii keessas badhaasa guddaa Mangistuu Hayilamaariyaam irraa fudhataniiru. Bara addaa'is egaa mootummoota lameen irraa muummicha ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawii irraa dabalataanis Hayilamaariyaam Dassaalany irraa lameen irraa fudhataniis kan isaan jiranii. Paan Afrikaanistiidha sabboonummaa Oromoo bira darbaniis jedhama. Isa kanaan wal qabatee maali wanni nuu kaasuu dhaggeeffattootatti nuu himuu dandeettu? Afrikaa muuziyeem yookaan immoo muuziyeemii Afrikaa jedhaniiti magaalaa Bishooftuu Qixxalamaa magaalaa keessatti aarti gaalarii isaanii kan isaan dhaabanii fakkiin Maandeellaa haala gaariitiin boca tokko bocamee kan inni ta'u fakkii aarti gaalarii sana keessatti yoo seenti waa'ee iddoo agartaa keessattuu waa'ee dhimma Afrikaa waliin wal qabatee bara kolonii keessa turte Afrikaan kibbaa yoo sana tattaaffii Maandeellaan taasisan kan dinqisiifatanii fi dabalataanis bara 1960 keessa biyyoonni Afrikaa baay'ee bilisummaa isaanii wayita goonfatan waan ta'eef yeroo sanarraa kaasanii isaan Afrikaan akkaataa kanaan leellifamu Afrikaan bilisummaa ishee gonfachuu qabdi. Afrikaan biyyoottan Awurooppaa irraa yookaan immoo biyyoota dinagdee badhaadhan kanneen irraa bilisa taate ofiishee of dandeessee tokkummaa ishee ijaarrachuu qabdi jechuudhaan nama kanaaf falmaa yookaan immoo morkaa akka isaan turan Afrikaa muuziyeem yookaan immoo galma muuziyeemii Afrikaa jechuudhaan aarti gaalarii isaan banan magaalaa Bishooftuutti kana ilaaluun ni danda'ama. Looreet Dooktarri kabajaa Shaambal Lammaa Guyyaa dhibee isaaniirra tureen yaalamaa turan ta'ullee lubbuun isaanii hafuu hin dandeenye jedhan ilmi isaanii Daawit Lammaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan himan. Geggeessaa goota kanaa maatii fi qaamoleen mootummaa waliin qindeessaa jiraachuu VOA'dhaaf kan mirkaneesse ilmi isaanii Daawit Lammaa Dooktara kabajaa artiist Lammaa Guyyaa sirni geggeessaa isaanii isteediyeemii magaalaa Bishooftuutitti kan raawwatu yoo ta'u awwaalaaf ammoo gama Bataskaana Daloo Qiddis Gabreel magaalaa Bishooftuurraa naannawa kiiloomeetira 10 fagaateetiniin argamuutti akka raawwatamu ilmi isaanii Daawit Lammaa VOA'dhaaf mirkaneessee jira. ሐሙስ ዕለት ተወስኗል። በደሎ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን Kamisa akka ta'u murtaa'ee jira. Bataskaana Daloo Qiddis Gabreelitti akka awwaalaman waan dhaamataniif kunis haaluma dhaamsa isaaniitiin raawwata jenneetiniin hojjetaatiniin jirra jedhe Daawit Lammaa. Duutii Looreet Dooktara kabajaa artiist Lammaa Guyyaa hir'ina artii Oromoo keessatti uumame kan jedhan hoogganaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Kabbada Deeksisaa gadda guddaa sabaa fi biyyas mudate jedhanii jiru. Geggeessaa nama guddaa kanaa sadarkaa mootummaatti ol aantummaadhaan kan geggeeffamu ta'us dubbatan. Hojii artiin alatti waa'ee ijaarsa biyyaa irratti guddina uummata Oromoo aadaa uummata Oromoo calaqqisiisuu keessatti hojii guddaa nama hojjetanidha. Qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa nama qabanidha. Namni baay'een aartidha. Hojii aartiin qofa isaan beeka malee
qabsoo uummata Oromoo keessatti gumaacha isaan godhan namni baay'een hin beeku. Namni kabajamaan kun hundeeffamaa Maccaa fi Tuulamaatiin wal qabatee achi keessatti qabsoon isaan gochaa turan, qabsoon isaan Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa faana gochaa turan. Nama Fidar Saraawitii kan Jeneraal Taaddasaa Birruutiin hoogganamaa ture sana ofii isaaniitiif iyyuu barsiisaa nama turanii fi quuqama uummataa guddaa kan qaban. Qabsoo keessatti illee bakka guddaa kan waan ta'eef sadarkaa isaan gitu kanatti nama artistii beekamaa tokko qofa osoo hin ta'in qabsaa gameessa tokko akka ta'etti hubanna akka mootummaan naannootti akka biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti fi dargaggeessan isaanii akkuma maatiin karaa adda addaa jechaa turan guyyaa kamsaa akka ta'uudha. Guyyaa sanatti akkaataan itti gaggeeffaman qaamni mootummaa irratti argamu qabu kan irratti argamu ta'a gaggeessan hoogganaa biyyaa olaanaa tokko gaafa boqotee taasifamuuf guutuun kan taasifamuuf ta'a jechuudha. Artiist Lammaa Guyyaa hojiilee aartii isaanii kanneen addunyaa dinqisiisaniin yuunivarsiitii Jimmaarraa Dooktara kabajaa argataniitiin hin jiru. Hojiin sadarkaa Afrikaatii fi biyyaalessaatitti illee hojjetan kan biyya koorsaatiin ture kan jedhe Ministeerri Aadaa fi Turizimii du'a goota kanaatiin gadda itti dhaga'amellee ibseetiin hin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophii itti aanutti ceena. Godina Shawaa Kaabaa naannoo Gabra Gurraachaatti qaama konkolaachistoota irratti haleellaa raawwate qoratee akka uummataaf ifa godhu waajjirri bulchiinsaaf nageenya godinichaa beeksise. Yeroo ammaatti haalli nageenyaaf tajaajilli geejjibaa haaluma nagaa duraan tureen akka itti fufee dubbatan. Uffata seeraa humna addaa Oromiyaa hidhattoota uffatantu haleellaa namarratti raawwate jechuun konkolaachistoonni naannoo Amaaraatii gara Finfinneetti deebi'an duraan dubbatanii turan. Ittaanaa Komishinara Komishinii Poolisii Oromiyaa haleellaa kana kan raawwate humna addaa Oromiyaa miti jechuun dhimmichi qoratamaa jira jedhan Tsahaay Daamxootu gabaase. Obbo Balaayinee Mogas konkolaachistoota konkolaataa fe'umsa goggogaa konkolaachisuun naannoo Amaaraarraa gara Finfinneetti deddeebi'an keessaa isaan tokkodha. Isaanis akka sabaahimaa biyya keessaa tokkoof ibsanitti haleellaa fulbaana 30 halkan walakkeessa qaqqabeen miidhamuu isaanii dubbatan. Konkolaachisaadha. Baardaarii Finfinnee gidduun hojjedha. Balaan kun kan nurra ga'e fulbaana 30 gara onkoloolessa tokkotti bari'uuf yeroo jirutti rasaasa 8 fuuldureen konkolaataa bakki konkolaachisaan taa'u rukutame. Namni na waliin imalaa ture tokkos na cina ture. Qaamni konkolaataa hundi ni rukutame. Namni na faana tures ni rukutame. Ani immoo ija kootu rukutame. Ammallee ciiseen jira. Iji koo lamaanuu rukutamanii jiru. Daawitii konkolaataatu natti caccabe. Gara nama 4 argeen ture. Jalqabarratti jechuudha. Sirriitti kanan arge ammoo namoota 2dha. Uffata seeraa kan humna addaa Oromiyaa isa haaraa uffatanii jiru. Erga rukutame booda garuu homaa arguu hin dandeenye. Obbo Mallas ammoo konkolaachisaa guyyaa sana wayita haleellaan kun qaqqabu jalaa miliqan akka ta'an dubbatu. ሰዓቱ 6 ሰዓት ተኩል አካባቢ በግምት ማለት ነው ከአዲስ አበባ ወደ ገብረ ጉራቻ ስትሄድ Sa'aatiin isaa halkan keessaa naannoo sa'aatii 6ti. Finfinneerraa gara Gabra Gurraachaa wayita deemnu irraan gadi tokkotu jirti. Alii Dooroo kan jedhamtu. Bakka sanatti rakkoon kan nurra ga'e. Akkuma nutti marsaniin dhaabadhu jechuun hin jiru dhukaasa banuu qofadha kan ture. Kan rukutame ni rukutamaa, kan kutee darbe immoo ni darba ture. Yeroo sanatti qaamoleen akkas gochaa turan uffata seeraa humna addaa warreen uffatanii. Konkolaataa Isuuzuun tokko gubatee jira. Ammallee achumatti argama. Konkolaataan Effeessaarii tokkos rukutameera. Amma nuti gara Finfinnee hin dhufnu jennee dhaabbannee jirra. Wabii maalii qabna garas deemuuf? Konkolaachistootni Baardaariif Gondar dhaabbannee jirra. Eessaan akkamitti deemna? Rakkoon akkasii irra deebiin akka hin mudanneef mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba. Eegdota yeroo sana bakka sanatti ramadamanii jiran tarkaanfii akka irratti fudhatamu kan barbaannu. Akka konkolaachistoonni kunneen ibsanitti godina Shawaa Kaabaa Gabra Gurraachaa bakka addaa Alii Dooroo jedhamutti hidhattoonni uffata seeraa humna addaa Oromiyaa uffatan haleellaa irraan